jirtu nagaa keessanii anis nagaa waaqayyo inni nagaa keenya eebbifamu chaanal kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun gara maatii keenyatti maqaa isiniin jenna daawwattoota keenya faamilii ta'an isin jedha. Ganama ni gara fakkiita mana qulqulleessuutti biraa ciree dhiyeessuuf ni abbaan biiftuu rafaa jiru haadha boodiin hin jiru bagattiin siin ta'ee gara ramadaanaa iduu mubaarak jedheerra warri amantii musliimaa taatan bagattiin siin ta'ee baga geessanii siin jechuu barbaada. Daawwattoota keenya Eid Mubarak siin jedheera baga geessanii. Warri saambusaa shorboo hojjechaa turtanis baga sirraa bu'ee siin jedha. Baga hojii isaa fixanii baga gammaddanii haadhee hunduu keessan baga gammaddanii siin jechuu barbaada. Minxaafiin gabbaa'ee jira. Nan baasee jechuudha minxaafii. Akkuma argitan minxaafiin gadi ba'ee jira. Minxaafii waan ta'eef itti naanna'ee akkuma argitan sagalee TV galchu sirriitti dhaga'amaa jira. Kun hojjannee waan nyaatudha. Dheedhaaf jechuudha. Gooftaa Yesuus. Daawwattoota keenya amma immoo ciree hojjechuuf jechuudha. Ciree lolla'eera maxxansaatti hojjechuudha. Waan hojjetu immoo kaleessa galgala godhu ta'u ciree hojjedha. Mana tsadda'ee fi qulqulleessee dhufeeni amma immoo ciree hojjechuuf ni jechuudha. Harka kiyya dhiqeen dhufe
agarsiisa jechuudha. Xixiqqeessa xixiqqeesseenii sin agarsiisa jechuudha. Booda innaan baasee sin agarsiisa jechuudha. Innaan baasee hin argituu maal akka ta'e jechuudha. Innaan mana qulqulleessu argitaniittu. Amma immoo mul'inaa fi biiftuun ribaareef ka'u jechuudha. As godhee kun garuu baay'ee guddate. Maal akka ta'e amma isinitti immoo innaa tolee bareede ofiiduu nabbisu jechuudha. Kunis hin guddate gurguddannaa naan ta'u. Ammas guddate haa ta'u. Kun akkuma argitan xumuree jira. Xumureera. Innaan immoo xumuramee hojjetamee bilchaatee dhufe wajjumaan ilaalla jechuudha. Akkamitti akka bahu maal akkamitti akka hojjetanis isinitti agarsiisa jechuudha. Taalbaatti namatti taalbaatti naqa. Keessa bu'ameera taalbaanii jechuudha. Taalbaan hin jaallani. Gurraacha sitti godhu garuu ani taalbaa sitti hin godha. Irra godha walumaan akkamitti akka bahu ilaallu jechuudha. Akkamitti akka bahu walumaan ilaalla jechuudha. Egaa daawwattoota keenya ciree nyaannaa kottaa cireen gahee jira. Daabboo kunooti akkam baay'eetu. Sabita ammoo sabana baay'eetu qaba. Dhugaa? Harka meeqayyuu sabita. Sasuki lala dabo sasuki amma nan goyo amma ga ga fi kuma badu ismta da ish da wata kinya da ga fadu bas bi ko ka na kala ba da ga ga
Hanya udah untuk film. Naga tu baru. Like, share, comment gua. Kalau kalian mau like, share gua, subscribe gua. Kalau mati dengan teman-teman, aku marketing kan aku no. Karena mangkai gudu desa tu lah. Abang itu dabo. Nas fundurat cuma dia yang jajah tu dabo apa cakap. Akan itu cuma ada jenis. Masih ada tu emang. Berusaha nanti ambil buat dia. Dabo beri ku ante ada sahabat ya semua berusaha nanti itu. Jangan terlalu, masuk. Nyata, kota nyata. Oh, rafut anda semua. Rafut, sungguh sih. Mana kelamat tu? Bih, abang tu lalu kelamat ada apa tu lalu bih. Mari kita baca surat dia apa? Anak surat dia. Yang siapa tak kaya? Akas mah? Masih itu agak ni tak. Masih itu agak ni. Dia sampai surat dia. Mami tak ada. Kau dia enggak mah? Naga tu lah. Sana fakta ada begitu lah. Normal. Dia apa sebenarnya tu? Naga tu ada orang magar sebenarnya tak apa itu cerita ni dah. Pemain season tu nya tu dan dia semua syarat tu macam deh. Harga itu naga tu kurang orang magar.